Sky. Wayyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya kun kan ilaalutti jirtan Kenya Talk Show. Kenya Talk Show yeroo hundumaa bakka isin jirtanitti isin bashannansiisuudhaaf garaa isaa hidhatee garaa qullaa osoo hin nyaatin hirriba osoo hin rafin gaara laga aduu qorra osoo hin jenne isin biraan ga'uudhaaf halkanii guyyaa hojjeta. Egaa kan hubachuudhaaf dhaabbileen garaa ispoonsara nu godhuudhaan nu cinaa dhaabbatanii jiru. Kanneen keessaa ispoonsara keenya sadarkaa tokkoffaa Hoteela Internationalii Washee. Hoteelli Internationalii Washee Waashaa keessatti kan argamu yoo ta'u, egaa kun dogongora hordoftoota keenya sadarkaa tokkoffaa irratti ammas ispoonsarri keenya Hoteela Internationalii Washeeti. Hoteela Internationalii Washee abbaa qabeenyaa isaanii argam beekoo wajjin qophii gabaabaa tokko hiriyyaan keenya qabatee isiniif dhiyaatee jiru. Gamasumatti isin dabarsina. Ifaana tura. Bakka nagaan biyya alaa biyya keessa warra jirtan ummanni afaan kana dhagayu hundi baganuuf jiraattan. Qophiin keenya Talk Show. Sagantaa xiinsammuu fi sagantaa aartii keenya, dinagdee keenya, siyaasa keenya irratti haasofnudha. Akkuma jalqaba hiriyaan keenya isinitti hime. Kuni Kenya Talk Showdha. Kenya Talk Show kan sponsora nuuf godhe Hoteela Internationalaa Washeeti. Mee abbaa Hoteela Internationalaa Washee waliin turtii goonee jirra. Garuma isaaniitti isin dabarsa. Maqaan Hoteela Internationalaa Washee sponsora keenya kabajaa yoo ta'u, abbaan qabeenyaa obbo Argaan Beekan nu biratti argamu. Gara isaaniitti dabarsina. Maqaan kan koo obbo Argaa Beekan Dhaboo jedhama. Hoteelli kun koo Hoteela Internationalaa Washee jedhama. Magaalaa Adaamaa irratti argamna. Tajaajila garaagaraa qabna. Tajaajila cidhawwan garaagaraa. Obbo Argan isin abbaa qabeenyaa ulfaataa fi baay'ee kabajamaa beekamaadha. Hoteelli keessanis baay'ee jaalatamee jira. Mee jalqabuma irraa maqaan moggaasa hoteela keessanii Hoteela Internationalaa Washeeti. Washee maqaa jedhu mee eessaa fidda? Maqaa baay'ee nama dinqisiisuu fi amma uummata haasofsiisaa jirudha. Eessaa argattan maqaa kana? Maal si fakkaate maqaan kun maqaa kana haadha kootitti baase. Maqaan hoteela kan koo Washee jechi jedhu kun maqaan kun namoota beekamoo irraa namoota baay'ee irraa maqaan kun kan ka'ee dhufe. Jechi Washee jedhu kun immoo jecha washalaa irraa kan ka'e. Jecha beekamaa ta'ee namoonni baay'ee hoteelichi kan beekamuu danda'e maqaa kanarraa kan ka'edha. Maqaan kun iyyuu beekamtii hoteela keessaniitii baay'ee bu'uura guddaa ta'ee jira jechuudha. Sirrii jechuun maqaan gaarii nama bareechisa kan jedhani sirriidha jechuudha. Gara biyyoota baay'ee irraa bilbila koo irratti bilbilamee hoteela keessan dhufanii too keessatti bohaarfachuu barbaadanii. Mee hoteelli keessanii amma maamiltoota isin bira dhufanii fi maal tajaajila akkamii qabame? Amma tajaajila siree, tajaajila wifi wan adda addaa dabalatee immoo tajaajila haarawaa qabannee dhiyaanneerra. Tajaajila maasaajii, tajaajila bishaan daakkitii adda addaa. Dubartoonni mimmiidhagoon illee Hoteela Internationalaa keenya keessatti hin argamu. Namoota waraqaa nikaa waraqaa fuudhaaf heerumaa hin qabne illee keessummeessinu. Amma tajaajila immoo haarawaa qabannee dhiyaanneerra. Tajaajila bishaan daakkii, tajaajila maasaajii adda addaa. Sireen keenya illee immoo uummata keenyatti baay'ee toleera. Sagaleen qabu, sochiin qabu. Baay'isee namoonni baay'isee nu galatooffataa jiru inshaallah. Waan garaagaraa illee immoo jalqabna jennee yaadneerra. Fakkeenyaaf tajaajila mana qamaasaa, tajaajila ittiin taa'anii namoota bebbeekamoo waliin ciqilfatanii raahessan. Tajaajila akkana jalqabanii hojii jedhu ni jira. Dhugaadha. Tajaajilli keenya tajaajila Arabiyaa Majlisii illee gooneerra. Namoonni garaagaraa namoonni beekamoon dhufanii qama'u nu biratti shiishaan garaagaraa jira, sigaaraa illee ni jira numa bira gara biraan deemtanii wanti martuu numa bira jira waan ta'eef fuduraa fi immoo namoonni gurguddoon immoo dhufanii too dallaa kana keessaa ba'uu barbaadan. Amma fakkeenyaaf dubbii siree keessanii sirrii tan dhagee tureeyyuu beeksisa tokkos argeen jira. Maal jedhaa Hoteela Internationalii Washee jedha. Sireen keenya sagalee sochii fi foolii tokko kan hin qabnedha. Koottaati mirkaneeffadha. Akkas jedha. Baay'ee beeksisa qalbii namaa tuqudha. Baay'ee beeksisa miidhagaadha. Akkamitti ilaaltu?
Maal si fakkaate namoonni bebbeekamoo martuu hoteela keenya kan dhufne hin jiru. Hin jiran. Namni wal fuudhetu ammoo hoteela keenya keessatti dhufee hin bohaarin dubartoonni meeqa magaalaa Adaamaa kana keessatti beekamaadhaan I think dalagaa birallee waan hin qabu. Namoonni gurguddoon bakka hoteela internaashinaala kana odoon qofatiin namoonni alaa dhufan namoonni biyya alaatii dhufanii naaf bilbilanii konkolaataa asiin fakkeenyaaf manni jimaa ispeeshaalaa hordofaa fuuldura keessanitti argama. Fuuldura keenyatti argama. Namoonni dallaa kiyyaa wanti hin jirre jiraate taanan immoo gabbanii fudhataniitu dhufan. Obbo argam beekan mee hoteela keessan kana kompleksiin isaatu oddoon isaa sirriitti miidhagaadha. Nama hawwata baalawwan kana yeroo ilaallu naqamaa jedhu baalluu fedhii jimaa namatti kakaasa baalli kun mee deemaa keessa bohaaraa ilaalaa ijaan harkaan qaqqabaa mee haasofnu bashannana tokko. Amma fakkeenyaaf biyyoota Jarmanii irraa simbirroota nama argitu kana biyyoota Jarmanii qamaleewwan adda addaa illee qaballee dhiyaanneerra. Keessanii da'oon isaa akka baay'ee itti dhama'amee fi akka dadhabbii guddaadhaan si gahe ni beeksisa. Biyyoota alaatirraa biyyoota Jarmanii irraa qamaleewwan adda addaa jeedala diimtuu faa simbirroowwan garaagaraa amma qabannee dhiyaanneerra. Akkuma argitu kana amma jeedalaa fi simbirroon isatti mul'atu. Yeroodha beekaadhoo isin waan ta'eef immoo mul'atu. Fayyadamtoonni kennan beeku sannuuf mirkaneessu waan biraa osoo hin ta'in. Mee namoonni isin biratti bashannanuudhaaf dhufan yoo isin bira dhufan namoota bebbeekamoo namoota gurguddoo eenyuun fa'aa argachuu danda'u? As keessatti manni shishaa eenyudha isaan? Wanti mul'atan kun jechuun kooyi. Obbo Abiyyi Garana deemee jira. Achirratti amma karra gubbaatti sila amma akka beeknutti sakatta'iinsa kan godhu eegumsi dubara sakattaati eegumsi dheeraa sakattaati. Karra gubbaatti ani bulchitu magaalaa kanatti fakkaatti yookaan garuu nama aangoo qabu isin sakattaa malee naan jetti amma karratti. Sakattaamu malee immoo dallaawa kan isin. Eenyu garuu dubara amma kan si sakattanaan jettee. Adda Adaanichi. Of kolchaa jechuu barbaanna nuuf kolcha. Jecha washalaa. Amma abjuu aanutti taphachaa jirtu jechuudha isin. Abjuu natti fakkaate dhugaa. Abjuura nan arge dhugaa waaqayyo. Jabeeffadhu. Maaloo dhiifama naa godhaa. Obbo Argam beekan. Maal dhiifama kana nan salphadhe dhugaa waaqayyo nan salphadhe. Dhiifama naaf godhaa dhugaa waaqa. Maaloo kan koon natti fakkaate be. Amma yeroodhaan mana dhaa turtaa ka'e.